bultiin faayoo diigamoo irratti baay'ee gammaddee jirti. Ilil jettee gammadde. Ilmaan uf jalaa faayoon qabdu ka isaatii miti diqaalaa dhalatanii jettee jirti. Bilaa alekti qoma isin qaanoftu. Ati ilmoon qabdu ati isaa fidde eenyurraa fidde? Ati nama biraatirraa fidde moo namicha pheenxee sanirraa fidde? Maaliif sheemin sin qabu? Himmootu nuti warra akkas waliin jedhee wal arrabsu nuti yuutuubaroota xixiqqooleef rafaa dhufaa jirru. Maaltu hamilee walii cabsaa fide? Maali faayoo? Sabontuu? Ati silaa faayoo akkamitti ajjeefta? Jaarsi tokko gaafa nama ajjeesu dubbii san gabbayee himatee faayoo salphisuu qabda jechuudha. Silaa akka seeratitti. Faayoon akkana naan jetteetta hiciitii wanna faayoon hin qabne ilmaan faayoon biyya Arabaatiif fidde jechuun sheeminsi haa qabu kuni wanna fokkataadha jechuudha. Ilmoo kee ati biyya Arabaati biyya keetitti argattee deemte eenyu akka odoo siin jedhani eenyu jettaati? Ara wallahi sirrii miti. Kana jechuudha isin hundinuu dhaabbadha. Isinitti himee jira. Asha marka fuunee jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii jirtanii akkam naga keessanii fayyaa keessanii jira nuti illee galata rabbi. Waan nama dhibuudha. Waa'een sabontuun jetti suni sabontuun akkana faayoon akkana ilmaan isii ka isiitii miti. Bultiin faayoo haa diigamtu gammadee jira mirqaanee jira. Eshi bultiin faayoo yoo diigamte jechuudha fakkeenyaaf bultiin faayoo diigamte haati hin gammaddaa? Hin gammaddu. Keessi kee afaaniin jetta malee bultiin faayoo yoo diigamte sitti dhagama. Ijoolleen faayoon deette ka faayooti ka abbaa ka kuutii miti hoo jette obboleetiiti yaa qaali. Ati ilmoo qabda eessaa fidda? Ati ilmoo qabda eessaa fidde namni osiin jedhe eessaa fidde jettaan? Ati illee diqaalaa fidde? Hin jedhamu ilmoo namaatiin akkana hin jedhamu. Bultii namaa waan feeteef atii fi faayollee waan feetanii wal arrabsa. Maaltu ilmaan keessa isin fide? Maaltu eshi ati erga faayoodhaa wal jibbite abbaa manaa isiitti maal dhayita? Abbaa manaa isii sii kabaja qabaa miti siif jecha faayoo wal lolaa jiraa miti? Maaliif barbaachise? Isin hundinuu ati faayolleen anaaf wal qixa garuu mootu jechuudha. Gaafan irra galchee laalu. Gaaf dubbiin kun eessa keessa gaafa jettan maaltu isinitti dhagama? Maaltu isinitti dhagama? Hin gammaddee jiraatta? Hiciitii bahuu rakkoon qabu wanni qabdu yoo si bahe rakkoon qabu ati bari jaarsaaf jaarti wal hiiku noori miti qaanyi miti sidhiisi abbaan fedhayyuu wal gadhiisa sidhiisi jechuudha. Maaliif ilma tokkicha argattee lama argattee sadi maal qaanyi qaba? Siita wajjin ta'e sii dudun dhiifta. Ilma kee guddifadhaa ilma kee dho'isaan maaliin guddifta ifa baasee guddisi. Maal ilma dho'isaan argatte wanni si dho'isiisu ilma kee abbaan manaa kee sii ta'u saniinuu amantaa biraa qabaayyuu wanni itti si qaanessu hin jiru. Abbaan manaa kee erga pheenxee ta'ee pheenxeedhaa miti amantaa musliimaati miti yoo gasidhiis illee kun sheemiin qabu bakka addas nama jedhaa yoo ta'u ati amantaa musliimaa qabattee amantaa kiristaanaa qabattee amantaan keessa lachiin waliin gitu innis tabiraa soqatu ati illee tabiraa akka biraa soqadhu. Jiraadhumoo jiruu raahaate faayoon qinaatii amma morka keetiif warqii agarsiiftee mana agarsiiftee mastaawwatii agarsiiftee faayoon asii kaatee biyya sanitti hin deebitu. Kuni bakka waan nama aarsuun qabu warqii yookiin 3,000 4,000 yookiin riyaala 5,000 gad xiqqaatu. Warqiin asitti agarsiisa hin beeka jechuudha akkaataa warqii fakkeenyaaf warqiin akka bitamu guutuun mormaa isaa yookiin 3,000 yookiin 4,000 qillaalidha. Ji'a 2 yookiin ji'a 3 ati 10,000 dalagi. Addunyaan tuni jechuudha wallahi addunyaan tuni intala musliimaati akkarratti erga waa'ee rabbii kan beektuta addunyaan tun midhuuf libsu warqin atama faayoo ergisiiftee faayoon qinaatii kanaatiif biyya Arabaa deebitiif hin deebitu wallahi. Jiruu raaha jiraatti bar jiruu raaha tana jiraatti sabontuu maal taati kanaayyuu gochuun qabdu. Hojii kee erga dho'isaan hojjette hojjetuu qabda. Ani qabeenya akkanaa qaba. Wallahi bari kun dogongora malee sakandii takka keessatti asli meeqa argate kaleessa galgala. Sakandii takka keessatti dooraara 100 argachuun jechuun qarshii Itoophiyaa beeka akka ta'u laale. Addunyaan rabbiin gaafa si kaasa jedhe xiqqoo tanarraa si kaasee sadarkaa guddaan si ga'a. Faayoon ati amma masxaaxabate miicatta yookiin immootu waan qabdu jettuun tuni waan isin duwide duubaa qabdu hin beektu. Eessaa mana akka qabdu hin beektu yoo agarte deemi viidiyoo isii ilaale. Gin immoo sammuu akkana sammuu wal dahdochuu hin barbaachisu. Sabontuu ati nama yaadu nama guddoo sammuu qabdu.
maaliif wanni kun barbaachise kan jedhu badhaane kana ka jedhu kana dhibitu kana ani baay'ee tokko dhugaa gaaf ijoolleen keenya ol kaatanii miira hamaa walirratti geessitanii ati takkana takkasisan akkana godhe hin barbaachisu wal jeequllee wal qeequllee nima jirti bakka maarakkoo qaba mata karakkoo qabu garuu karaa ilmaan gaafa dhufte wallahi miira hamaatu itti dhagama siyyuu mataa keetu fakkeenya faayoo Sabontuu gaafa karaa hama gara keessattu karaa ilmaan mi arabuma fuudha waan feete balleessutullee ilmaan gaafa dhooftu ilma isaanii gaafa dhooftu miira hamaatu sitti dhagama waan hin taanetu sitti jechuun bakka wanta tokko keessa seenta faayoo nama bar sodaa kee bootte odoon ta'initti jecha ilmaanii jette san baay'ee tokkotti dhagama baay'ee tokko garuu akkas waliin jechuun qabnu wal gorfachuu wal deeffachuu wanni akkanaa kun sirrii miti obboleettiti faayoo atillee sirrii miti Sabontuu atillee sirrii miti walirra dhaabadha waliin qeeqina waliin jeeqina kun odoo ta'e bakka akkatti nama gammachiisa hookan immoo tuyyuu gara ilmaa walitti dhufan gara jaarsa walitti dhufa yoo addaan baaniin gammada namni gammadee tokko hin jiru namni wanni itti gammadu wanni itti gaddu akkaataa qaba tartiiba kana akkamitti qaba fakkeenyaaf waan yeroo miidiyaa irratti yeroo Sumayyaa yeroo ayyuu qeeqaa turre anaafatti illee jechuudha nu hundinuu namoonni hedduun jechuudha karaalee kanaan warroon eewwa okay rakkoon qabu kun warra ifa bilisa ba'ee mitiire isin har'a asirratti baasanii xixiqqooshooleen kaleessa jabaate viidiyoon keessan kumni diidamaa laalu kinsanii gaduutu laala wal arrabsuun keessattuu nuti fakkeenya namaa ta'uu qabnu wal arrabfachuu wal gorfachuu karaan taanirraa wal deeffachuu faayoo yoo dogongorte ati dogongoruu hin qabdu ati yoo dogongorte faayoon dogongoruu hin qabdu jechan taane waliin jechuun qabnu wal deeffachuu qabna wal bira dhaabbachuu qabna malee akkanumatti ol kaanee dibbee quunee jechuun ulfaata wallaahi dhaziim gabra kiyyatti jechuudha baay'ee tokko ulfaata dhuguma isin hin jedha dhugaa rabbii maaliif hin barbaachisu nurrallee hin eegamu nurrallee nuti wal qeequun hin bareedu isa kan isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyaa namoota karaa hin taane karaa dhanaan isinitti dhufa gaafa faayoon balleessite gaafa Sabontuun balleessite haati eebbuu ni jirti jechuudha jidduu keessan lama haati eebbuu maaliif waan kana xumuruu dadhabde ani gaafi isirraayyuu qaba garuu mootu inshallah viidiyotti anutti isin hojjedha haati eebbuu yookiin anaayyuu fudhattanii anu isinii dhufe isin araarsuu qaba akka yaada kiyyaatti gatta'anii haasa'anii rakkoo jirullee rakkoon jirrellee maaltu kanaan isin geessa sadarkaa kana maaltu hiciitii yoo baay'ee maal rakkoo qaba hiciitii bar'aati ilma argachuu noorii miti Sabontuun ilma hoo qabaatte noorii miti karaa seeraan argadhiti karaa seeraan alaan argadhiti ilmoo qabda kabaja qabda jechuudha okay abbaa manaa qabda yoo abbaa manaa keessanii wal gadhiifte maal rakkoo qaba meeqa kamtu wal gadhiisaa jira miidiyaa kana gubbarratti siin faantiin baane Sabontuu siin faantiin baane abbaa manaa keetii wal gadhiiftee wajjiraatte amantaa birallee garuu immoo amantaan keessanuu garagara sunillee immoo murteessaa mataa keeti barbaaddu hojii jiraata barbaaddu baattu namichi itti dhiifta qilee haaleetu ilmi kee immoo gaafa guddate ilmi kee fakkeenyaaf maatiin kee ila yeroo amma waggaa 18 ol yoo dabarfate waggaa 18 ol yoo dabarfate mucaan sun of danda'aadha mataa isaatti of bulcha inni nama of bulchee fedhe kan siraa dalagee fedhe waan fedhe ta'ee jechuudha an ilma kee kanaatti karaa kee irratti gorsulleen akkuma haadhatitti odoo ta'u ilmi keetu guddaa na fakkaata kaasututti tarii nama siin qixaa ta'uu danda'a jechuun ani beeku garuu akka saasuuf na fakkaata maal rakkoo qaba amantaa fedhe hordofaa bar waggaa 18 ol dirqitee teessisuu hin dandeettu mataa kee haati keessa dirqitee teessisuu hin dandeettu sigalee maaliif fedhii kee mataa waan sammuun kee murteesse malee yoo barbaadde pheenxee taate yoo barbaadde ortodoksii taate yoo barbaadde immoo amantama kee isa kanatti hafta dhirsi kee sun immoo barbaadu ni deebi'a barbaadu baatu ati miiliyeena wallahi ana akkas godha wallahi ana akkana godhe mana farramee fi jaarsiiti kun immoo yaada fudhataman qabne jechuu yaada akka kee akkanaa kana yaada fudhataman qabne wanta fudhataman qabne
amantaa mallaqaan bitama jettee dubbatu hin qabdu. Amantaa keetiilleef kabaj, siifis kabaj waan hin barbaachifne. Kana isin jechuu barbaada. Hama viidiyoo biraatiin walitti deebi'utti nagaannaa tura.